Discrimination of country. Talahara. Durian internet rafan bande digamu akan tane wali ada cisum berbacasada. Welcome to Duftotik ya bakar zena gesna kawiya charles video brati wor television video kana takabwartan akka gammadan abdi guddan sirra qaba namoni channel kana farata tawjiratan subscribe gochun dagatana malatu notification tukan sinje chorbada yallo qawatan comment baresa namoni video no warse okin funny tan ku entertainment tan kara social media na gorbadan social media ko kana nafer guddan desu sinje chorbada video kana like goda hagadumati nada wanda ironinat narna ga rana ma irata fincha usni bide Bulan betul no. Tolong na panisikan. Siapa nak takuan? Hai. Karena tu mah macai di kanan office itu charger tu. Kata kau pilih ni harus. Usah kau paragraf tu. Usah kau paragraf. Nagelah kau boleh. Kita. Fuller be kami risa kami soft be. Kamu bocor. Mana kita rawat sama. Kira horlo na makata merutu au fil usah kau paragraf. Kana fakkata namni kana lalakan ugati waqtof di guddan qaba yokin ugati boqocho son tani ugati sana matani yokin tilmam akkanni god over akkanni dunne akkanni god di guddan qaba tutin chandan tutte ka erke tutte akkanni ka lenja ka Dike sandito kone soresanu kaunu muju jamalida Shanen ergamtu Discrimination of country. Discrimination of country. Guyyaa dan caasan nageenya akka baala tarcaa jira. Sakana booddee alatti dhiisi. Kanaafuu waaqayyootti dhiisi sakana booddee. Yaadni si argisiisa jiraadheen si argisiisa. Qoosan akkasii kun baay'ee nama tura baay'ee faniidha baay'ee nama bohaarsa. Namoota akkas viidiyoo walitti qaqaxxaltanii yookiin walitti hiitanii TikTokiin social media irratti gadhiisanii nama bohaarsan ulfaadha itti ufaan sin jechuu barbaada. So Vinci. So Vinci. So Vinci. So Vinci. Tu misalnya maka saya ada dogoru prank aja tamu canggung dental dawo cuma desu bayanan video sa. Wanku shagoye sim fakata shagoye sim mumti. Na cuma ya orang nak kile ranger sejalan kesana kiri. Dan daru gak pakai subayu. Enggak kok. Seberapa?
mucaan kun taalentii guddaa kun dandeettii guddaa qaba. Baay'ee fakkeesseetu jira. Wanta akkasii kun darbee uumama akka nama waan guddaa hatteetti yookiin waan guddaa fuuteetti ilaalanii dhiitanii maal jechuun seera qabeessa natti fakkaatu. Maaliif yoo si waa balleessite seeraan mana murtiitti gaafatamu keessi uummata gidduutti dhiitanii mirga see sarbuun hin danda'amu. Wattuun kamiyyuu seeraan hin gaafatama manni murtiitti murteessa malee. Oromoo adaraa keessan chiikii follow gochuu dhiisaati tiiktookii koo follow godha please. Ijoolleen keenya Oromoo biyya bakkee jiraachaa jirtan erga doolaariin dabale jaalalli isiniif qabu baay'ee dabaleeraati. Maaloo imoon voice natti erguu dhiisaati doolaariin haa ergaa. Bara foonee afoo muruun cina buddeena mamuruuf akka qurxeetti. Ini udah tahun awalnya shiro ka phone dimatti nyaachuu hin danda'amu akka gurbaa kanaatti. Mamarega goto jide inaan jedhe no jide raawtere dhowwate kalaamaan dhowwatu sanu ta'i raggaasa maa kan taate rukucha nama ka tawa ke rafro daga torbatam bira ka ba amma na rukutan jar ani wona isa arra brief rati mag jette na jedar ilkasa kana lal sike ka bitinne jira desi kesa bitinne ala hada ini video jar kawa jul fakata bachiro በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃጠላላችሁ። ሳሞሽ ሳሞ Hazari kan namni wallaale jira yaadu yeroo baay'ee namoonni TikTok fayyadaman beektu jechoota isaatiin beekanii fi viidiyoo isaatiin beekaman beektu. Jechuun yeroo baay'ee nama rabsa garuu baay'ee nama gaddisiisas akkasuma jireenya gadaanaa jiraata baay'ee nama rabsa. Namoota baay'ee gargaaruu barbaadanii karaa TikTokiitiin namooti viidiyoo waraabuu dhaqanii isin gargaara maal jedhanii namoonni gargaarsaaf isaan gaafataa turan jiru. Kan hundumaa jedhanii yaada kana fudhachuu hin dandeenye garuu akka kiyyatu dargaggeessi dhaquu dhiisee jaarsi yookiin namni guddaan namooti jaarsi akka isaanii dhaqee haasofsiisee gargaaree lakkoofsa akkaawuntii isaanii fuudhee isaan gargaaree baay'ee nama tola. Maaliif namooti karaa TikTokii gargaaran baay'eetu jiru. Viidiyoos dhaqanii waraabanii agarsiisaniiru. Namoota isin gargaaran baay'eetu jiru. Kana akkaawuntii keessanii nu kennaan naan ciruma nama dhaga'uu didanii arrabsaniitu kan isaan ofirraa ari'anii. Sariin namoota akka isaanii yookiin namoota hiriyaa isaanii barbaadanii tuutti erganii gaarii natti fakkaata. Iddoon keenya dhumaa dhimma gidduu kana deemaa irratti hundaa'e. Irra caalaan ta'an sooshaal miidiyaa irra feesbuuk irra jirtan yeroo hedduu namni bilbileen na gaafata. Ijoolleen gamaa gamanaa waccutuun tokkummaa Oromoo diiguuf deemti, Oromoo addaan bittinneessuuf deemti, warri gosaan walii haasa'u kun, warri amantii walii haasa'u kun naan jedhan. Ani garuu maaliin jedhan? Tokkummaan Oromoo
dhiiga wareegamtoota saniitiin lafee isaaniitiin hidhamee kan bara baraan hin cabne malee kan shaklaa takka suphee irraa ijaaramee duriyyeen intarneet irraa afaan banteef diigamu akkan taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Isaan kun gaaffii gidduu kana sooshaal miidiyaa irra deemaa jiruuf yookiin burjaajii miidiyaa irra gidduu kana deemaa jiruuf deebii guddaa ta'a yookiin deebii quubsaa ta'a jedheen amana. Wal qabsiisee baga guyyaa yaadannoo gootota keenyaa isin geechuu barbaada. Eebila 15 bagattiin isin gee bagattiin nu geessin jechuu barbaada. Hordoftoota keenyaa viidiyoon isiniif qaade kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni hagamat subscribe godhaa daawwachaa jirtan subscribe godhaa jechuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa viidiyoo kana laayikii godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhutti nagaan tura.